Caaltu filattamoo darsi filatta wal dabarsis. Ya Rabbi ghiyya. Caaltu filattamoo darsi filatta. Caaltu filattamoo darsi filatta. Ya Rabbi ghiyya. Maal jechuu keeti? Dirqama kaa. Hayyaa. Kuni gaafi mata goloo nan da'u jaalaki. Ya Rabbi ghiyya. Haga jiruutan te haga dhumaatan keessatti cha haga jiruutan te dhumaatan keessatti. Mobile dhabuu si wayyamoo. Dubartii wajjin wal qunnamtii dhabuu si wayya. Qunnamtii saalaa yookaan seksii dhabuu si wayya. TikTokin birii meeqa si kabala? Ha? Tiktokin birii meeqa si kabala? Rabbi jazaake si haa kabalu. Wallahi rabbummaan jazaake si haa kabalu. Namummaan interview si qopheesse tokko footoo ta'e gaaffii barbaadan gaafadhaa jaanitu maanaa maxxansanii sirraa kabala. Gurra keessi duuchuu si fooyyamoo meeshaa keessarraa muruu si wayya. Okay, shamarran TikTokii irraa osoo dirqama takka fuudhu sin jedhani eenyuun fuudha? Amma namaan na wal lolchiisuu deemta abbaleessa kiyya hundi isaanii isaa booda kiyya. Laama tokko tasii deemaan. Dubartii yoo isa fa'aa xuxxuu ta'e si jedha. Awo isaa kiyya abbaleessa. Qoy gaafiin irraa gaafii akkami qoy? Dubarra si jedha. Aworii diibilaa. Bahadiha kabaki barra bale direshe kusenjira. Bahadiha kabaki barra bale direshe kusenjira. Biyo mara itiane ho bale timuda dachane ho. Biyo mara itiane ho bale timuda dachane ho. Biyo mamuda dachane ho. Ada damuda dachane ho. Bahadiha kabaki barra bale direshe kusenjira. Udah jirtani jaalatam tuh tapi kamu tuh orang kan YouTube ready man ku shoulder tam bam basiske yo wasa bas grab ratan la bat boy akami na kabda nimi na ane naga alhamdulillah tadi jatukum hiyadena sin jarat ni cara akami sin nanya tani na dudani akami na egat ni jirtani no video du fadin har ajra muncamma kon gafi akami na magagafata you know what I'm saying Haduunu nu ilmaan Oromoo sini galee raama caa bishaanii miti kadhuunu nu aanani malee aanani haduunu sini galee raama caa Oromoo dha ka aananii guddanne akkama godhu wandeettan sirri ka aare haa aaru malee Oromoo dha aananii guddanne sini galee raama caa yo harra kam isni video tini dufe jaal fadiloo itti gaafatama TikToki. You know what I'm saying? Namni baay'een wayin jiraami baay'een jiru baay'een tu nama baay'eetu beekanii camsa. Saniifoo charaa isinii maxxansee gaafii gaafadhaa fidaa mucaa kana fidde malee maali jaal fadiloo jettanii jaal fadiloo isinii video tini jira waan isin gaafatan immoo charaa in gaafadhaan amma gaafii deebii bareeda wajjin goona hanga dhumaatti nufaana tura laayikii immoo meeqa barbaadame. Orang saya like him kumashan, ni aku kumashan panah, kumashan na gua ramai, negam macam tu kosi. Mereka nak awal lewat info cara, sahaja sini mereka nak sini mau ke sini timah, like kumashan na gua. Kenapa mau so order sini tempas ni kerana JAAL FADILON ti, namun ni pain gafi wal gafata wal fakata gafata ni jirta ni jirta ni. Yani biarkan namak gafata anam tiga gafata ni juru nam ni mau gafi kan akan nam dia super pada. Har namak JAAL FADILON tu kosi cara anile wati memakai ni jelas ni geram cara gafi ajaib batik semua semua mehilala anile kamala luta wali malala hagar mati nafana tura kan kopi kan sini ko pesa no ana redeem gang yo subscribe share like go curan family tak sendiri cah maaf kerja JAAL FADILON sendiri yo aku ambil kamu JAAL FADILON isini video ini jera kanafu yo me JAAL FADILON akka mina qabda jirta fayya naga
ashama harka fuune riidi maan kush habibi khiya anis nagaan qaba kam jirtan isno faya khaysani hundi khaysanu nagaan nagaa alhamdulillah akam fajal fadilo me ma tusidaga hama harda addunya ti tanar dufu khiya ketif ma tusidaga wan sidaga me jeta kawana okay asayba khiya nakhabajje anu balesa khe youtube khaytaratna akerte khaysumana wudu khaytif akuma nama khamitu gammachu gudon dagama thank you galatomi atifi hordofton ni also bro thank you hundi khaysanu galatomi sinja sayba ayat le ba to galatomi jal fadilo kiya me jal fadilo harra ummata kanarra like make barbanna like make barbanna me like make barban iso khara saganta kinat seni like make barbanna baka hay asra gababse wonneni ni muftakka jira qerof qarretenya hundi khaysanu bakka jirtani fakkenya namni ba en video laleti gize video san dume like dagare baha odo video sentani lalin duro agarran like tuqati sena lala mal jannan laltani gize ba ne daga tan khanafu yo diqqate like kuma kudashan namni bira kuma kudan jami like kuma kudashan wallahi lazim takbir Allahu akbar takbir tauba orang ko kudashan like ko Nigot. Allah inshallah. Iso filmi Bollywood ingo ne chara. Kada Richard chapsa me anani miti like makuma kudashan goda atini. Wallahi Richard chapsa. Me chapsa to gardi. Okay, qerof qarreti wari video kana lalta wonnini nan sini damu egari dina kana je odo video illa le do like goda kuma kudashan wai jal fadilo ba Allah guya san jecha guya ka subscribe ke le kuma ibata ko gutera ay good imfaroy amma sasra wonnini damu malif janna youtuberonni khenya heddun jolle subscribe goda neti sammu sani wani gona weta jolle tenya ka gize subscribe goton boda gana subscribe goda gize jan nama hare takka video san laleni fi ho youtube san subscribe godini takka subscribe gona warri goton jechu namote heddutu jira warra fakkenya fin beene warra ega subscribe gode boda namni wan gize heddu subscribe like share janin subscribe kana akka like sehe namni khenya yawan jollen onne ra kulluman hammenya birati fodon dane kan subscribe gode juru wan namni subscribe goda juni famma subscribe gode rade bisawande subscribe takka gona nakarande bifnem sininga Oka, nagitari takilo cara baik galatoma waron subscribe tu gotai like nuti tampai tu galatoma me har aka JAAL FADILON jadi kan aku mau kodashani kana tukatini timuri sa ninjara ayya JAAL FADILON kiya karena man kara seganta tinin demna JAAL FADILON en me gije tak JAAL FADILON of ibs esa alati esa guddate amma kajratu esa akamit bak amma jurtu hana dufte anna wagga me qabiya amma kesa jurtu hana kesa JAAL FADILON kun ennu ni wali galat okay bakka JAAL FADILON akkuma kana dura TikTok yerrattis Instagram anis aksuma YouTube adda irratti maqaan khiyya Fadiloda JAAL FADILON maaragi qabsooti bakka waanuma JAAL marrofa waanin jaaladhuuf maqaa JAAL ju kana maqaa qabsoo waan ta'eef JAAL itti daadde maqaan khiyya qaduga Fadilo Bahruddini an kanin daladhe guddadhe godina Harargee baha magaalaa Gursumitti daladhe guddadhe achumattiin baradhe biyya amba bara 2002 akkuma nama kamittu bara 2014 kana keessan behe amma kanin jiraadhu garuu biyya England magaalaa London jiraadha eegaan biyya tana dhufe amma khara waggaa 3 deemu jira so you can jiraadha qeerroo London jechu wow seeraan ibseet ni jira seeraan akka ajaa'ibaatti irraa ibse JAAL FADILON akkami TikTokin Instagram naguma misif wallahi jiran maati khiya beeta deenya kanarraa dhabameetiin ture ijoollee sababa hojii adda addaatiif waan adda addaatiin lives seenu akkasumatti ammas video akka duraanii post godhutti jiru garuu yeroo gabaabduu keessatti isin dhufa qeerroof qarreetiyya wallahi hundu rogee khariidii khiya akkam YouTube khiyo ijoolleen ta'e akkam martu nagaa qaban ijoolleen ta'e martu nagaa qaban sin jedha martu nagaa qaban ummata negative osoo ta'an ummata positive kana nagaa qabani ummata garaan gara keessa dhufa saba garaa ummata shiroo nyaatee barabbosuuf uffato bara ummanni shiroo nyaatee suuf uffata barabbo unoona nagartu wuccu abbaa gadaati ajaa'iba ummata ajaa'ibaati bara tanaan sin jaami okay kara gaafi tokko faatu sidee machaara JAAL FADILON kiya wiixata hanga gidi sanbataa keessatti guyyaa natti jaalatu guyyaa kamiin sanbata sabti jechu guyyaa sabti guyyaa jimmatatti aanee jechu guyyaa gidir sanbata sabti ya sanbata tika
guyyaa yaa sammatti xiqqaa maaliif jaalladha guyyaa kana hin beektaa gaafa mana barumsaa fakkeenyaaf yoo alhadate yaadni na seene ganaa barumsaan qaba kilaasii waan hin qabuuf hojii manaatti jira waan meeqa jira yaadni na seene garuu guyyaa sanbata xiqqaa yaada hin qabu yoo hojii manaa qabadhallee guyyaa alhadaa guyyaa gidur sanbata guddaa karaa alhadaa tachi dabarsa waan hin achirra kaayuuf yaadu raahaa godhaatiin taphachaa oola kubbaatii yaa bakka mara dhaqee ijoollee waliin hiriyoota kiyyaa hojjeta barsa soo kanaafuu ilaa amma guyyaa saniin jaaladha. Okay. Wayita daa'ima turtetti maal ta'uu barbaadaa turte? Dhugaa dubbachuuf akkuma nama kamittu mana qaraatiitti gizee guddatte maal ta'uu feeta gizeen hunjaan dooktaraan jiru ture anis dooktarumaan jiru ture gaafa ijoollee dooktaraan ta'uu fedha ture garuu dooktara ta'uu mittuun dhiyaadhu amma. Maaltu si orgima haga muta tana fayyaa qofa mata kabar wanni si orgun jiru ture wanni na dhorkun jiru dhugaa dubbachuuf amma yoo barbaade itti fayyadame jechuu nama dhiba malee adanneen hin danda'an malee kolleejjii irraan jira koorsii filachuu jira koorsii kam akkaan baradhu amma deentistiin taajeetii yaadee ture waggaa 7 furata already biyya tana eegaan dhufe waggaa 3 waggaa 7 sanitti yoon hojii biraa dalgadhe isaan gaha garuu to ammas abdii irraa muradhu yoo doktorummaa san barbaade yoo rabbina laafise deentistii seenee yuunivarsiitii deemee hin dalagajeetii yaada rabbina laafisu du'aa inaa godhaa qeerroof qarreef. Inshallah bro kiyya. Okay, JAAL FADILON yeroo dhumaatiif dubartii hojii yoom ciifte? Ani waan akkasiin beeku an dardarummaan qaba. Allahu akbar. Aboo taa'e aboo nurra taa'aboo hay nurra taa'as jaabo. Kijiban fedwan. Aboo so kijiban kan raga waan mamma guruna dududa. Dubbi dhugaa natti mi'a. Saahiba kiyya. Yeroo dhumaatiif barbaada yeroo dhumaatiif. La ilaha illallah saahiba kiyya bar wanni kudee siigalee. No, an shamarra waliin hanga ammaan ciifne karoora kiyyalee hin jaarti. Astaghfirullah alazim 9. Ay, wanni kullaa. Saahiba kiyya qeerroo kumaatama duratti JAAL FADILON nama akkanaa jira godhuu deemta abbalaiso. Ani waan akkanaan beeku ani dardarummaan qabu. Laali JAAL FADILON la. Tana waliin nama nuni si qoradheetiin kasa dhufi siigalee si qoradheetiin kasa dhufi kanumaanii miti ka'eella. Namoota beekan gaafadheetiin. Namoota beekan dawwalee gaafadheetiin siigalee. Saniifiyyuu isoo kijibii siigalee ummanni kuni ummata beekuu barbaadu siigalee raamichaadha. Wanni nu wanna kana akkanatti hojii haasa'atanii jirruuf dhugaa jirtu baasanii haasa'uuf siigalee raamichaadha. This is first la first mo first of the first waan jedhamu jira miti. Saayoo waan takka. Saniifiyyuu jaala kiyya jaal marroo kiyya dhugaa jirtu wali haayam dhugaa jirtu wali haayam nutti miha. Saayoo gaafa ijoollee gaafa daa'ima gaafa jaarsaa. Bar wanni saalan qabu bara bro saala takkan qabu bara nama soo na gaafa teechaara. Tarbiyu ta'eetiin soo hime hindu bar rakkoo tan qabu. Okay badage ati amma wanni ati barbaaddu guyyaa dhumaa gaafa handalaa wajjin yookaan shamarra waliin ciiseeme. Ya hada wassalam asirra gabaabsi gaafaan ijoollee gizee jaarsaa fi jaartii taphannu aruuza fi aruuza obboleetii ijoollee ganda keenyaa waliin ciiseetiin jira period. Waggaa meeqa tura? Waggaa maybe kutaa meeqa baradha kutaa 3 faa akkana. A'uuzu billahi. Ture ati waggaa 12 faa akkana hinga waggaa 13 faa dura. Astaghfirullah. Me wallahi jedhame. Ay saahiba kiyya wallahi. Asta ya Rabbi. Takbir. Abu kawan ya Rabbi umat ajaib umat diamond din esma so kada para diamond din kino astila fajirti. Diamond din Allah fajirti kawa jaran. Afaan ingizeen haasu sigale namne duwani dala hedujin takkame wallahi dala takka sahabatu JAAL FADILON na wajj malte jette tasbatu wallahi inshallah ma takkame. Bismillah. Ajaib wala gafara numbo. Ajaib meeqa dage ajaib so jid ajaib sari dage. Akam. Ajaib sari. Akam kamak kedi hana. Kamak kedi hana naum akan kedi nanje 9 naum akan kedi nanje hana nam sadir. Sani. Okay gaunda. Abde sho azira. Ati azirta. Akkasumas men se logodi. Ibsara azira. Habibi. Mal sinjanjar. Ommanni famous kuni mo. Awon rata. Saya di basi maka. Buguma bar rabbin dugarra kharabane be.
سزري دا لغة رايا لغة دا قالتهم والله لازم ناجرا دريدي دابا يا ربي هي قرا كي سدوتو سيفويا مو ميشا كي سرا مرو سيفويا الردي بيمه قرا كان كي سدوتو سيفويا مو ميشا كي سرا مرو سيفويا الله اكبر قرا دودو هاو نين دالي يا نادغا aje gurafi jawala rati sato kichan انفيجي وكنا مخالي بقعد بتشوف قرافي جيغي يا ناجراتو إني أتشاوى جلو إني تشاواجو إلمان من قد فجارة كيف تبدأ ما قرافي جاو أبي ما نقول إنه هو بس هتمين نهرو مرة سايبه يوم كبين يكبر دمله يوم كبين يكبر نهرو يوم كبين يكبر نه إنما قراس إنكم نجاس إنكم نه شمرم مال تقول أكمل نديات نتونديات ما نقول أوكي حاجة جرود أنت إيشي حاجة جرود أنت حاجة رمات أنا كيسة تجا حاجة جرود أنت رمات أنا كيسة تي موبايل أبو سوي يمو dubartii wajji wal qunnamtii dhabuu si wayya qunnamtii saalaa yookaan seksii dhabuu si wayya moobaayila dhabuun naa wayya maaliif jennaan ummanni arraa jammartee tin jecha arraa jammartee jiru kanarraa eegaltee dhabuun naa wayya saahiba kiyya ani ijjiru agartee mi waan walitti hundufu maal rabbi si godhe maaliif ni beeyta أبوتين تانية أما أبو قدام خير رحمه الله قافة إني دردرون ما سا قافة إني فودو واني بالبلا جان توقن جو جرات شو تغيرو انجوي قده لايفيس هذا برسو ترسو هنا فوانيس واني نراي رتنجرو بادية تنجل سيغالي جارتي دي فرده بكا بادية خيسا قلي دي ايروري كابنا واحد قطر دتشنو روميا بلو أچر رجرات شاجة اوكي harga sadi osoka bati siwaya mo mile sadi osoka bati siwaya mile sadi osoka bati na wai malif seram fi gudun desa sigale mile sadi mo ay mile sadi osoka bati me bi seram fi gudun desa harga sadi osoka bati o mana seram nam tu mundan tu nama tu mudaf je char ki sadi man la goda sayo ye zabana amma civil nu wal dawri se kanam nama wali mal tolin nages الدنيا نما كنت بربية ترى تام كان نما والله لودي سي أتيونا ما دانك بدأ ونقافة تام تمال فدك بدأ بوليس يا مو قبض سيقله دابته أدانك بون قبض يو أتي تمامتز مال الراكيد ستمو دندة أتوما تدورو تكيلا إنقافة تام سيقله يو تمتز ما تمتار سيقله رابونا ما تموجه چار كسه ديومان أنغورو ميلا سديو سوكا بعد الروي اتيم في قدندا حد دابت هو تغرغر أتين اتين دابت شو دندا عنده اوكي تيك توك في التمو انستا تيك توك خبل يسوي ما رب سكوت هاي انستغرام ني مال كاب اوكي شي انستغرام مو انستغرام هذا دغرو تيك توك كده فك مال فكينا مالين ما كان ما ورا الانستغرام فايدم وان جارلو تيك توك يعني باي لوان فايدم نف سنيفون انستغرام نوي انا مو توك على قال سيغلنا مو وان بري جالتام فكينا نمني غري ماكينا مانوالا تنا جالتا نمني غري ماكينا غيراج جالتا سيغله انا هو سوشال ميديا برباد جالا تيك توك ان جالدا تيك توك فور ايفر تيك توك قالت في التمو دسي في ولا برسيس يا ربي غيا قالت في التمو قالت في التمو يا ربي غيا مال جتشو غيد درك ما هيا ونقابي متقولوا أنه جالكي ويا ربي هي أو ريدي قابي كباري كوني قابي كباري no jump bro sorry صاحبك هاي والله بالله والله جنب قابي وانا الفاتو سيقابي أيوة ما تقابي تنبيتشا أو ريدي هي أركارين ديكو بلس واسطي ميتشي بلس أركارين بنا وانت كبير والله وانت كبير قابي كان بربادة دي بيزا جيبيزا وباري قابي كان جبتاتي في جمرقاتي ماما أنا لين بيك هرسن جبتاتي في جمرقاتي الديوم باسيو أوكي جبتاتي في جمرقاتي الديوم باسيو تاكا فلا شو قبل أبي تركمت خمتو جمرقاتي خمتو جبتاتي نانجي بكا هنجلو كسكول هنجلو
maal finja injo duuba maalin godha mee rabbi lamaan kee takkana filadhu tana naawayyaana jedhe haay la aw balaysa khiyata kana nan godini aw ridi gari da ke bodde wallahi la bro oma wanne asbirati ta banna ti dogi bro ti dogi ya se fanna banna makaji jira Instagram siti dawalu banna makaji jira wallahi vadilo wa batak devi kan bichawal wala sira devi banna ji alama Baka omatak kuni sigalet narinani chaltu yo dasiret nari dasi yo chaltu ret narin ija bita fi mereka katane bene garu ija wargar akana warani in charaf taram rakon kabo garu kun dirqama tay felachu kabda indom kana se do bare da yumale wallahi kara brati se do fade cha bakka kara sa fa se do fe ne cha ndende to ante kun indom si allah litore kana det amma na daga harka ki yol qabe jira beeta harka bitati harka murgatu ha chaltu yi dasi harka murgati harka bitatu ol qabe jira beeta akkan ol qabe jira chaltu amma takana fi dasi ye jechu jira takana fi aw balay safi bakka saat le ndra gobini takatashnu godika abo galal islamenu jeti ye jemitati bi jemurgati dasi ye hedun sijalada caaltu yehdun si jaalada difa mana godiga caaltu te nyamalin godete atla refu nama tiktok ra enyu futo yona anja hangem da kakan si jaaladu be te jirta tir se fura sa garu to rabbi jazaka si akhabal wallahi rabbumman jazaka si akhabal namumman interview si ko pese tokko fodo de gabi barbadan gafada janu mana matan sa sirra khabal wallahi difa maga caaltu Ari gabi o de kadim jado desi lalat desi ati tanagote desi aya chaltu ati oh my goodness ich kann nicht mehr wa ya rabbi ya malin godaga in kabam jette jorde ni kabam nar di fa magaya na qofal tabi abos marra khafala wallahi gabi kana ma wala dika sidum duri ridi sidum de suwarra khafala buga siif ko pes na mal watmadi hillima jaba hana si ko pes ne gafi ajabati samarra khafala na ya rabbi ya tiktok ya si khanna sinjere tidde tiktok ya makat sinjire instagram tidde himfer gabi hana wada himfer akaze harkanin de mas jena tidde wasi michire jena tidde tiktok ranjira ma abo tiktok khiyar rasim dabar challenge ana fatinu go challenge ngone gafa sikatte jechu sinjifadde ani marade ani ani tiktok irate no paisa tuna beke ha ne anchi masara on nereste ara sivida uma ai illima si tolche sivida guya to ko baya anam te chajoni manya shanaf yani ana kamiti nana shanafneti wanne an sividu fu suma shanafu fi mi wanne sividu fu bar si shanafu fi si shanafu wande bidi ye ne rampatin suma shanafa ya rab walla di fama ka wamta ko tun da sini gale ram tan okay so jarti ne ma wodin chiste so jarti ne ma wodin si chisu si chisa jiro jarti isi si turfe maltat duro ma jarti na mama wajji chisa nchi osoda nin karada ka sai ba khiya oga si gale akara jugudi ka wote tara wallahi billahi badidi wallahi kuro gafat du jarti de dija tiri ka so jita bana la do jita jate da ya wada gode ja sigale san jire ñu asna video uy san matu wana gode ni na vidani ni ngara da bi la raqu bi awra biji sigale okay dubartii yo isafaatu to tarasiya aw sai ba khiyib balayso koy gafina ra gafi akami koy dubartii awori di billahi aw bakka arabi
Okay. Rifeensa faa rifeensa. Shanicha qubbeen harkaa kanneen. Akkasii. Okay, shamarran TikTokii irraa osoo dirqama takka fuudhi sin jedhani eenyuun fuuta? Amma namaan na wal lolchiisu deemta abbalee isa kiyya hundi isaanii isaa booda kiyya. Lama tokko tasii deemaan. Shamarran TikTokii kana keessa nama tokko dirqama fuudhi sin jedhani eenyuun fuutame? Aawun nama tokko fuudhi yoo naan jaan dirqama eenyuun fuudha seeti. Nama tokko jedhamu. Wallahi. Nama dhibaa barrii deeqi garuu nama dhibu. Marti nabi marti isaa booda kiyya. Baay'ee nama dhibu. Caaltu. Congratulations, caaltu. Caaltu fuudhas. Itu nama hoy deeggamtee laajja teecha bakka viidiyoo kana sirra dhaabee keessa raayu. Nama eenyu si deeggamu sila. Namoota obbo namni lama moo namni meeqa nama tokko naa dhaye. Ati yoo deeggamtee nama sanaa dhooyte. Ciao. Eetuma deemaa yoo malee. Viidiyoo dhaabbatee jetta. Viidiyoo dhaabbatee wallahi. Nama bakka. Okay, amma laali. Garuu saatti diya caaltuun nama hedduu an kabaju. Okay. Infilannaa. Jechaan infilannaa soo sin jenni istireetii daftee na deebista. Sigaleeraa hin bootee kanatti jechaadha haga tokko fechaadha. Torbee lama osoo qaama hin dhaqatin taa'uu filattamoo mobaayila malee torbee lama taa'uu filatta. Mobaayila qabaadhee torbee lama osoo qaama hin dhiqannee filadha. Torbee lama mobaayila qabattee osoo shaaworii hin seenne qaama hin dhiqanne taa'uu filattan fi. Yaa maal jedhan torbee lamaan kana keessatti yoo deetii yoo qabaattee chiikii manatti qaxartee torbee lamaan kana keessatti yoo mana si dhuftee siigalee injiraan yeroo waan ta'e waan jedhamu wanta hin jiru sanarraa nu torbee lamaan kana keessatti dubartii wajjin bilbilaaf ni maafa hin jiru wanni jijjiiramu hin jiru hin dhufti dirqama. Akkas taanaan shamarran duratti qaanyuun barbaadu shamarran ni beektaa si duuba waa haasa'uun hayi namichi bira dhaqee bara akkana maali waan haasa'u waan jiruuf bilbilli narraa hafee shaawara shua torbee lamaaf torbee lamaaf ittiin garuu bari biyyaansi jechaadha dubartii dhuftu sun jechaadha guyyaa takka sa'aatii wayitti si bira dhuftu sanirraa niyyuu garuu isiin si bira baate chan waaw torbee lamaaf mobaayila hundaa garuu tocha. Laptopii fayyadamaa marra. Hinjiru waan teknoolojii takka illee si bira kaa even televiziyoon mana keessaa qaba. Hidhaadha jechuun warra akkas taa'an. Manuma keessa ta'ee yoo baala qabattee garuu mobaayila kan kee gorogoran. Tokkoffaa shamarran sanaan harraaftu. Shamarreen sanaan harraaftu. Bilbila fayyadamu. Isiin immoo naftu. Isiin hafuu hin dandeettu. Isiin dirqama dhufuu qabdi. Akkas taanaan torbaan duraatirraayin qaamaan dhiqachuu hin dandeenye mataa dhiqachuu hin danda'a fuula harka dhiqachuu hin danda'a miila dhiqachuu hin danda'a doondiraantii xiyyaatu. Bishaanummaanus hin tuqsi. Fuula waan hin taane alatti bishaan sin tuquu hin danda'u qaama guutuun dhiqattu malee habibi maal taasise. Dalagaa waan na hurkisiisaa ispoortiin dalagaan dalagu xiqqijee mana taa'ee eega jechuudha. Bilbila fayyadamaa isiin isaa dhuftu. Waan na hurkisiisu takkan dalagu fuula kiyyaniin dhiqadhaa mana taa'ee isii eega. Nama dhiba. Baay'ee akka nama bitteertedha. Qaama kee irraa maal jaalatta akkasumas maal jibbita? Qaama kiyya irraa dhugaa dubbachuudhaaf wanni an jaaladhu afaan kiyya kana hangana niin jaaladha. Funyaan kiyya kunilleen umaan jiru funyaan kiyya kanaa fi afaan hangana niin jaaladha. Wanni an jibbu garuu duraan bareeda ture eegaan gabbadde xiqqoo boruceetii tanan fa'a. Buusutti hin jiraan. Joortee jibbita joortee. Isii qofaan jirta. Isiinuu amma guutee jirti alhamdulillah. Ammallee ittiin dalagaa daraniin balleessa jechuudha. Okay. Osoo maqaa kee kana qayyarsiin jiranii eenyutu qayyarata? Maqaa kiyya kana jechuudha. Maqaa eenyu jedhamtu? Faadiloo irraa. Maqaa eenyu jedhamtu waan eenyutu waan qayyarsu fakkaatame maqaa kamitu siif bareeda maqaa samitti qayyarachuu barbaada? Yaa dhugatti maqaa mootittiin jijjiirradha. Mootii. Maaliif mootii? Oromoodha siigalee ani Oromoon ammoo mootiidha.
so oromoo waan hin ta'eef oromoonis mootii waan taateef maqaan kiyya kun silaa mootii naateeniin fada ture garuu ammas maqaa haadhaa fi abbaan kiyyaa fi firaa fi aadeenii fi obboleeyyan kiyyaa fi qeerroof qarreen tiyyee ittiin naan beekan Jaal Fadiloo waan ta'eef Jaal Fadilumaan jaaladha. Jala fikir. Kanamni hin beekne silootaan ati qabdu maayin. Kanamni hin beekne garuu silootaan ati qabdu maayin. Dhugaa dubbachuuf saayiboonni kiyya warri natti dhiheenyaan jiru maybe isiniif himuu malanii dafee waa qabachuu. Fakkeenyaaf quraanaas haa ta'u sirbootaas haa ta'u waanuma hundaa yeroon dhageeffadhu dafeetiin qabadha. Ijoolleen saayiboota kiyyaa maybe warri viidiyoo kana laaltan beekuu dandeessan garuu dafee waa qabachuu tanaan qabaani chilootaaniin qabajee fitti amanu kan lammaffaa ammas fitti amantummaa siigalee nama biraatti fakkaadhu waan takkaas hin sodaadhu waan hin gaafachuu qabu yookaan waan hin godha jee fitti amane mataa kiyyaan hin godha kanaas fitti amantummaa tanaas hin qaba dafee waa qabachuu tanaas hin qaba wanni namni hin beekne dafee waa qabachuu suni baaxaan barbaachisaadha keessattuu amma anifaa yeroo baay'een daddagadhaa malee waan waa qaban daddagadhaa jiru tamam keessa jirtu dhugaa dubbachuuf amma afaanis biyya tana dhufe ji'a jaadoon hin geenyaan afaan ingiliffaa akka gaarii bare jechuun turjumaan nan beeksisu ture gaafaan biyya Masrii jirus ji'oota jaha hanga ji'a torbaa keessatti afaan arabaa bare akkasumatti ammallee gaafaan biyya Jarman yeroo muraasaaf tureetiin ture hangas keessatti afaan Jarman akka gaarii bareetiin ture garuu amma dagaddeetiin ture dagaddeetiin mee xiqqoo afaan keenya xiqqoo asii geht es dir bitte ich wohne London gut wallah alhamdulillah bro wie geht's dir Oromia mir geht's gut mir geht's gut. Mein Name ist Jaal Fadilon. Ich heiße Jaal Fadilon. Ich komme from Oromia, Gursum. Ich wohne in London. Genau. Gut, Bruder. Gut. Nicht schlecht, Bro. Nicht schlecht. Ja. Nicht schlecht. Aber du verarschst mich, oder? Du verarschst mich, du kleiner Minus. Du verarschst mich, du kleiner Allah. Ich habe vergessen now. Mal ist am Mädchen. Du verarschst mich, du kleiner Minus. Was soll das heißen? Was meinst du? Willst du mich umbringen oder was? Was denkst du, Mann? Dila kananga, ana marandan do. La kana makalli ba hawala rage ka gugulet. So wante terajete anu. Na hamatte ma mal lanjete me naim. Na hamatte sa. ما هو اللي ركبت كلاين مينوس وانجل سيقال بدي تقول حكيني اوكي يا عم انا احكي عربي كمان انا بحكي صومالي عارف صومال ما قررت لا شوي لا اتكلم كثير انا شوي عربي انت شوي if you انت تتكلم كثير انا بروبلم برو انا بروبلم ما مشكله عادي العب معايا يا اخويا يا ابن عمي هيا حبيبي انت فوق على راسي اوكي جال فاديلو هيا حبيبي شو انت فوق على راسي دائما بحترمك وبحبك What do you mean about this? What do you mean? I say you are my brother. I respect you. You are always on my top head. Yeah, thank you very much, bro. Thank you very much. The country of the 9. Boom, bro. Boom. TikTok in premier si kabala. Huh? TikTok in premier si kabala. Yep. Mal nube thani. TikTok in premier si kabala. Yeah, nagalever. TikTokin dhugaa dubbachuuf ji'aan maallaqa akkasitti bareedaa namaa kafalaa sahanamni garuutu wanta kana namaa kafalu saantimaan namaa kafalaa maaliif jennaan kuma tokkorra saantima muraasaan kafalaa keenya akka Oromootti yoo beektan viidiyooleen kiyya guddaa harkate 600 700 fi 800 akkana kunneen even tartiiba silaa TikTokitti namaa kafala yoo jaanu viidiyoon sanneen haga paawundi biyya tanaa gisee jijjiirame gara jahatamu hunguutu so namni baay'een TikTok waan bareedaa namaa kafala isaa garuutu waan takka zero dhugaa dubbachuuf amma fakkeenyaaf namoonni baay'een live osentu waan akkana hinjiwata sana wanni namoota tuqan sun isin mallaqan fiddi man fiddu inni fiddi fiddi san bareedaadha garuutu nama walumagala sawajji walumagalatti meeqa si kafalanidha gaafin dhugaa dubbachuuf takkaa TikTok birrii inni naa kafalee argadheen beeku garuutu kan ijoolleen wayita chaalenjii taphadhee naa godhan gaafa garii doolaara 200 gaafa garii doolaara 100 gaafa garii doolaara 50 20 kanuma bareeda jawaadota simatu oromoo keessaa simaa yusi galee xiqqoo si aganu mayyuu kaachi harka hidhate
kun immoo waan bareedaadha serious itti jabaadhu sin jedha galatoomii asumaanuu qeerroof qarree teenya hundi keessanuu galatoomaa kanumaan isin jechuu yaa maal si gammachiisame wanni na gammachiisu injifannoo uummata Oromootii fi Jawaar daadii bulloon mana hidhaati gisee wanni akka gaariin na gammachiisu oversii galee gammachuu ajaa'ibaa na gammachiisu kana garuu wanni biraa haadha na ammaratti namoo wanni keessan keessan si gammachuu danda'u maay wanni keessan yeroo baay'ee gatiin gammachuu dandeetu yaa wanni nin keessa gayyaan ittiin gammaduu danda'u nama yoon gargaare bakka ani jiraabe waan hin danda'u miskiina fa'aa yoon gargaare akkasuma qabsoo saba Oromoo kana fa'aa sii galee waan Oromoo kana na gammachiisa waraana keenya waraana bilisummaa Oromoo kana tokkummaa qeerroof qarreen teenya deengadda akkasitti maga biyyaan jiru kana keessatti hirmaannee waan guddaa gaggeessina kun hundi hedduu na gammachiisa gammachuun tiyya guddoon tana amma okay yeroo rafti keetiin maali yoogoote desi jedha yeroo rafti xiyyaa bakka saayiboota xiyyaan fa'aa wal arkee yeroo baay'ee saayiboota xiyyaa waliin dabarsa waan ta'eef saayiboota xiyyaa wajjin wal arkeetuma bashannanuu taphachuu qoosuu deemuu fa'aa sii galee bahuu godhu waan akkanaa hanaan na gammachiisa. Okay jaalala jechuun siif maal jaalala kamii ibsitame jaalala jechuun anaaf hannaadha kabajaadha waan keessatti filaaltu jaalala jechuun anaaf waan bareedaa tokko waan mi'aawaa ndassimil siqaa jaana maarree waan mi'aawaadha anaaf jaalala jechuun bakka waan jiraachuu qabu hannaadha gabaabseetu kennaa jecha kennaa addaa jechaadha siif jaalala chan daati yep really yeroo jaalala si qabdetti akkam si gootee turte akkuma si mee karaktera san nutti mul'isime akkam si gooteme amma fakkeenyaaf bilbilli kiyya amma fakkeenyaaf kun bilbila yoo ta'e miseejii katabuufi yookiin jaame maaliin ja'an habibtii juuni yoona aarte hoo bilbiluufi ja'a yoo jalaa kaafne yoo sii galee saayiboota kiyya sawa jaalala hin beeku maaliin jawaabadha hiriyoonni konaarifatan dhagaafadha ani nin jaaladha tanaafaa saayiboota kiyyatti rifadha naagaafadhaan jaal bareeda wallahi kaate abdee jiraachuu hin dandeenye maayin wanni an dhabee jiraachuu hin dandeenyamu wallahi yoo kijibe malee qilleensuma qofa qilleensa yoon dhabee jiraachuu hin danda'u wanni biraa yoo naay fakkeenyaaf wanni ati dhabdee jiraachuu hin dandeenye wanni biraa qilleensa maali han son taane wanni biraa mee fakkeenyaaf wanni ati dhabdee jiraachuu hin dandeenye fakkeenya bakka bataam itti tasaqayyaatee sitti dhagaame dhabdee wanna saniif jechaadha maay dhugaa dubbachuuf amma yeroo ammaatti haalaan iblaaletti yoon dhabe hunniin jiraachuu hin dandeenye intarneetii fi silkiitii dirqama na barbaachisa halkan tokko dhabee buluu bakka san immoo waasi ajaa'iba jechaadha ganaa siduma bakka san waa wayiiti siin fa'aa hiikkadhu san rakkoo qabu akka bakka namni jira bakka san so akkootiyaas wallahi rabbi umriina haa dheeressu isiillee niin jaaladha maybe yoo akkootiya tana dhabe biyya Itoophiyaa jaamtu san waan hin dhaqu natti hin fakkaatu hedduun jaaladha. Okay Jawaarin jecha tokko naaf ibsi jecha takka bichaadhaan bakka Jawahar Muhammad king of the king goototaati kanaanin si ibsa jechi isa madaaluun jiru maal jennaan Jawahar hayyuudha Jawahar abshaalaa waa hedduu jechi Jawahar madaalu waan hin jirreef king of king jawwee tahiyyati ilayk وما أدراك الجوهر اوكي لا اصبرت نادي بيام سودان ده ايه اوسو شمر فكتون غرو ايه كان عملا بريره قبط نفودي سنجت سيغافتي نفوتاني هي فكتي غرو عملا وانج انجتا لا اله اتقيس ربي عملا اعوذ بالله ادى سنجت اكم غوت outside of here dugaani gizeba takijiba hinqamne sirra fedaan takijiba hinqamne feenanu amma namonni baan sigale wanni amala mali mal goda malki fajar sigale anu gari enjiro nakana tana dubat anduga dugaan si mame wallahi yo bare derna waya so hanafu waanin fudu natin fakkat malif zannan amalli si akka bareetu te garutu
ويتلالو يو جمتشو رانا سيقال يوم بريد لمانا كي يخانا كيسا جمتشون قبو عمل لسيق افتي وان بريدف ولين سرفايف يقولوا لاف ولين جراج شوف ميبي سيقال أنا جارت كم بربادة بيتا بريد دوتا ورقندان دا قوتاتو تسيقال فرافي علي نندي ما شاء الله الراجع انسان فرا قروا عمل ليني مرتي سارا تهيقروا تو يو بريد دروا يعمل أولي جرا ننسر رفتا كبرا فوري ديفا وكذا كرجو كيروف كذا بقاي من فرمان بدو جيدي ماله يا سوليس عمل قبض يجو سري بود والله اوكيش الدنيا هرا ايش جرات في تمام درغا فانجو لي امريكان جو تري اما اسكوتلاند غلاس كونجرات جو فر اسكوتلاند غلاس كونجرات جو فر غلاكسو جرات في تاچا اكاس غلاكسو الدنيا هرا اينو سيفات اينو دينك سيفاتا كينج اوف كينج جواريخا جواري يعني كريستيانو رونالدو دينك سيفاتا اوكي اوسو دركم ديرا فودي سينجراني نفوتا ها اوسو دركم ديرا فودي سينجراني نفوتا إنا لله وإنا إليه راجعون يوم فودو دي دمال نقول يوم فودو دي دمال نقول سجسن نندوها شهيد مي والله والله العظيم نندوها شهيد هاي در يچو يو يا تو كفته كيسه سلبودي يدبر سوف ميبي هاي يچو مل يو غرو دركم وجدرات شوف نجله دبني خديغا وان دافته دورا ناويه والله جو جدرات فو غيا تكاف غيا لا وسدي تكاف تربان تكاف راح ويا سنجران تربان تكاف راح ويا سنجران سيوي مو دو سيوي ها دؤناوي ايش هادو صاحبك دؤناوي يريدي هاي بالله عليك ما رب يقول اديرو هاي اعوذ بالله قوم اللوت اذا استغفر الله العظيم اخرانا بيبر صاحبك اخرانا بيبر استغفر الله العظيم لا جالت تفك هنداني تعطفي لا جالت تفكبي اك هندسي اك سين بربدني تعطفي hamman dandotti ani ilma namaati ilmi namaa jallinan dhabu hangaan dandotti waanin jaaladhee fuudhuuf jecha waanin jaaladhu waan taateef ni yaala hunda danda'u rabbii beeka sirri sila abiin adabi sinjarani adabi akimii adabdaan amma kuno waan gaarii na gaafatte waan akkanaaf namni nama gaafata sii gale mina xayyib gaafii bareedduu nama dhufte أبي أنا هذا بيونا جاني أنا كلام مال قدر بيدا والله أدب بين سامال تراني بيت أصلا من هداتي هنگ عمري تمرو تيسا دورا غروتو سغرا منن هدا هند نمني غزي هند تيكر قدر كل ليسو إسا تو وان برا غرات تنجبادو عمري تمرو تيسا دورا عمري ولين جدي ساكنتي شنتبيتي منن هدا tokko qofa miti sigale yoo xiqqaate magaalaa tokko keessa manni hidhaa sadii yoo jiraate sadanuu halaafinnatii isarra jira ganama sa'aatii 5 yookaan sa'aatii 6 haga sa'aatii 8tti mara qulqulleessee dhufuu qaba teekeer godhe gunda tanne kun gabbari adabbi gabbari wallahi ta'uu qaba san gubbaan wayita inni hidhaa sanirraa deeme mana hidhaa ta'a sababni isaa maaliif mana dukkanaa ta'a sababni isaa maaliif ni beektaa haacaaluu keenya nurraa ajjeese sirri jawwee keenya bulloo keenya nurraa hidhe biyya Itoophiyaa akkan jirre godheetti taphatee sii galee ikoonomiin sii daaraa ta'e tana hanga hawaasni keenya cinqachaa jiru hanga haawwan keenya boo'e qeerroof qarree teenya kumaatamaan bixee nu boochise inninis jiruu isaa keessa boo'uu qabu soo kana isaa dhabu ilma nadhoo kana ammallee gaafa ulfaata wayii dhufaara haa yabo makii caaltuu dasii keessaa nama tokko fuudhee yoo sinjala inni fuuta caaltuu rakaa siimemi nama fuudhaaf caaltuu bicha fuutaadha jallaaf immoo nama bira jalatta maal jechuu feeteeti amma caaltuu waggaa meeqa booda fuudhuu yaadda yaa karoorri kiyya umriiti yaa waggaa 27 yeen fuudhuu yaada qaba amma waggaa
sadii fi cinaa booda yookaan waggaa sadii booda inshaallah yoo rabbiin jedhe karooruma akkanumaan niyyaa kiyya so waggaa sadii faa booda waggaa lamaa cinaa faa booda akkana. Okay. At umriin kee meeqa? Amma waggaa 23. Waggaa 23. Osoo hiriyyaan kee obboleettii ta'e waliin algaarratti argite maal goota? Maaltu si dhagaya? Hiriyyaan kee obboleettii kee wajjin? Yaa hedduun gaddaa maaliif jennaan obboleettiin tiyyaa sintala dhalaati. Maybe dogongorumaa isaan mudeen ja'a. Garuu yoo jaartii tiyyaa hojjetaa ta'e hin maaru ni ajjeesa maybe shoot. Obboleettii tiyyaa yoo taate garuu dogongora isaan mudee akka toobatanii isaan gorsaa garuutu dirqamanii akka inni fuudhuun isa godha. Maaliif jennaan? Yaa yoo jari wal jaalatan maal yoo wal jaalatan yoo wal jaalatanii wal ta'an bara. Bareedaree wal jaalatanii mi tokkoffaa adabbii amantii islaamaa adabamanii xiilaa dhibba hin garafa isaan lachuu rabbiin nun araaramaa fi deebisee nikaa godhaaf hin fuudhu yoo kanaan juu taate garuu saahiba kiyyaa mi waan barbaade haa ta'u in adaba shadiida. Yaa obboleettii tiyya sadii isaan heerumu yoo naan jette akkana kabalaa giddiin isa heerumte jechaadha. Okay. Ati warra keetiif meeqaffaadha jaalaki? Angafa wallahi akkootii yaa fi abba guddaa kiyya biratti guddadheani haadha fi abbaa kiyyaa fo'anii angafa ilma isaanii ka duraati. Okay. Bu'aan ati TikTok irraa argatte maali? Dhugaa bu'aan ati TikTok irraa argadhe jiru qeerroo baay'ee wajji wal na barsiise. Arraa sirratti ati na afeertee kanatti keessummaa na godhuu keetiin sababa TikTok kiyyaatiin nama baay'ee wajji wal na barsiise waan ta'eef fi ammas yeroo duraa hiriira nuti baanuun post godhuu ture hiriira keenya san ummata Oromoo qofa osoo hin taane addunyaa biraatillee agarsiise jeetii yaada. Viidiyoo tokko ka hiriiraa ka gaafa imbaasii dura jirru gara nama 900 already miiliyoona tokko jechuu dandeenya nama saniitu daawwate san hundi Oromoo jechuu hin dandeenyu yeroo sanitti Oromoon akka ammaa kana TikTokii marti waan hin fayyadamneef so hiriira adda addaa taani post godhu saba kiyya bira dabree addunyaa biraa diinas haa ta'u nama birallee ga'anii nama baay'ee waliin wal na barsiise jee yaada. Okay. Jalfadhi Lokiyya baay'ee tokko galatoomii gaafiin kenna asirratti dhumateetiin jiraasin jedha yoo kana natti mufattee yookaan immoo waan taanis dirqisiisee dhiifama naa godhe kaatun yaa'u beetaa miire jirudha. Waa gurra nadda. Ega goolii na neexee ega waan balleessite booda dhiifamni jaamun dalagu sumarraa kafala rabbiin nafaana siyaafitu jeessa si eeggadha. Hilli masii qopheessaa kana beeki kanaafuu miidiyaatis keessummaa ta'e na gootee na afeeruu keetiif hedduu galatoomii akkasuma qeerroo. Wallaatillee baay'ee tokko galatoomii. Naa jiraadha. Like, share, subscribe godhaa jabaa fi abbaa jabeeffataa. Reading yeroo muraasa booda 100 seenuu deemaa 100 galchinuuni share godhaa. Viidiyoolee isaa hunda jala deemaa like godhaa. Like important obboleeyyan kiyya yoo namni tokko viidiyoo tokko laalee fixatee like godhe carraa viidiyoon san nama biraa bira ofiin deemee gahu percentii guddaa qaba jechuun nama biraa bira gahu kanaafuu viidiyoo gizee laaltan dura gizee agartan like tuqaa laalaa fixadhaa share illee godhaa isin seentanii laaltanii yoo fixattan carraa namni biraa laaluu baay'ee waan jiruuf hundi keessanuu akkasitti haala kanaan wal jabeessinee haa wal jajjabeessinu isiniin jaarii diikiyya galatoomii qeerroof qarree teenya galatoomaa hundi keessanuu hedduun isin jaaladha. Atallee baay'ee tokko galatoomii Jalfadhi Lokiyyaa na kabajjee ani siyaameenaan hayyaan jettee guyyaan isa barbaadetti sa'aatii amsa barbaadetti hayyaan reedina jettee na dhufteetiin na wajjin interview kana godhu hankeetti baay'ee tokko galatoomisin jechaa akkasumas isin hundi keessanuu warroonni gaafii gaafattanii warroonni daawwataa jirtan warroonni laayikii naa godhaatanii jirtan baay'ee tokko galatoomisin jechaa Jalfadhi Lokiyyaa mee warroonni ati galateeffachuu barbaaddu yookaan waan ati dubbachuu barbaaddu yoo jiraattu karaa Instagram hankeetii wantoota tokko yoo dubbachuu barbaaddu carraa tokko siifin kan nakaduma. Wanni ani dubbachuu barbaadu kabiraanii jira jee yaaduu qeerroof qarreen hundi keessanuu jabaattanii jirtanii karaa Instagramaatiinis qeerroon teenya fi qarreen baay'een dhuftanii jirtan sooshaal miidiyaa hunda fayyadamaa akkuma TikTok fayyadamtanitti waa hundaa fayyadamaa qeerroof qarreelee teenyaas wal haa jajjabeessinuu wal jajjabeessaa tamaan isiniin caaltu hedduun si jaaladha. Dasii ati moo ati hunda keessanuu hedduun isin jaaladha qeerroof qarreetti yettanumaan jaarii diikii galatoomii habiibii. Baay'ee galatoomii atillee Birokiyyaa haga viidiyoo biraatti walitti deebinutti hordoftoonni kiyya marti keessaniyyuu nagarnaa tura gaafilee biraatiin yookaan immoo viidiyoo biraatiin haga walitti deebinutti nageenyi kiyya kan fayyaa qabu kun isin biras haadhan galoo isin jechaa nagarnaa tura chaaw isin jechaa chaaw habiibii atillee isinillee chaaw isin jedha. Boom 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 boom. Boom 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 boom.